Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa namoonni haala gaarii adeemsi nageenyaa irra jiru danquudhaaf dhaabbatan jedhan irratti aarii qabaachuu isaanii yaada fuula tiwutarii isaanii irratti wixata kaleessaa barreessaniin ibsanii jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay haala nageenyaa irratti hojjechuudhaa fi fedhii jiru dura dhaabbachaa akka jiran ibsuudhaan mootummaa Eertiraatii fi namoottan dhuunfaa mootummaa Itoophiyaa keessa jiranii qeeqanii jiru. Hoggansa laga marabgamaa kan jedhan obbo Geetaachoon waan kadhatamaa jiran fakkaata jedhanii gama mootummaa Itoophiyaatiinis deeggartoonni hoggansa marabgamaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaa Itoophiyaa keessa namoonni isaan qubatti qaban eenyuun akka ta'an ifatti lafan keenye. Adda bilisummaa uummata Tigraay irra deddeebi'uudhaan waraanni Eertiraa Tigraayin gallakkisee ba'uu dhabuun isaa adeemsa nageenyaa irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Torban darbe namoonni ijaan arganii fi hanga'oonni mootummaa Itoophiyaa waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'ee gara daangaa isaatti deebi'aa akka jiru dhaabbata oduu Rooyitersitti himuun isaanii ni yaadatama. Waliigalteen nageenyaa gareewwan lamman gidduutti mallatteeffame humnoonni alaa akka Tigraay keessaa bahanii kan gaafatu akka ta'es ni beekama. Waggoottan darban keessa industiroota Itoophiyaa oomisha dhaabanii turan keessaa 189 gara oomishaatti deebi'uun isaanii ibsameera. Ministeerri industirii mootummaa Itoophiyaa Melaakuu Allabal VOA'tti akka himanitti waggoottan darban keessa hir'ina maallaqaatiin rakkina bu'uura misoomaatii fi deeggarsa mootummaa hin qindoofneen kan ka'e industiroonni 446 hojii dhaabanii turan. Ji'a caamsaa darbe keessa sochii Itoophiyaan haa oomishti jedhu jalqabuudhaan rakkinaawwan jiran hiikamanii industiroota oomisha barbaachisaa ta'anii hojii jalqabsiisuun akka itti fufe Addis Chokkolee gabaaseera. Kutaa biyya Sudaan kibbaa Jaangilee keessatti guyyoottan 3 darbanii walitti bu'iinsa raawwateen yoo yarate namoonni 6 du'anii hedduun madaa'uu isaanii akkasumas looniiwwan 1,460 haleellaa aanaa Urood jedhamu keessatti raawwateen saamamuu isaanii hanga'oonni mootummaa naannoo Jongilee ibsuun isaanii gabaasameera. Ministeerri odeeffannoo mootummaa naannoo Jongilee Joon Saamu'eel Maaniyoon jiraattonni kutaa isaanii dargaggoonni hidhatanii naannoo ollaa bulchiinsa Piiboor keessa socho'an daangaa ce'anii haleellaa raawwachuu danda'u jechuudhaan sodaa keessa akka jiran VOA'tti himanii jiru. Xiinxaltoonni siyaasa Sudaan kibbaa hokkorri biyyattii keessatti dhiyeenya kana mul'achaa jiru tarkaanfii hatattamaa fudhatamuu akka qabu hubachiisuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n karoora tarsiimoo Sudaan kibbaa kan bara 2023 amma 2025 hojiirra oolchuu jalqabuu isaa beeksisee jira. Adeenkaa Baadiijoo bakka bu'aan daayirikteera WFP kan Sudaan kibbaa akka VOA'tti himanitti boordiin dhaabbati qarshii $1 biliyoonii 3.7 sadaasa darbe keessa ramaduu isaa ibsanii jiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti Sudaan kibbaa keessatti namoonni balaa beelaatiif saaxilaman miliyoonii 8 caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleewwan kan ta'an yommuu ji'a ebilaatii amma adoolessaa keessa waan jireenyaaf isaan gargaaru barbaachuudhaaf adeeman haleellaan irratti raawwachuu akka danda'u ibsuu isaa Deengi Gahaay Sudaan kibbaa irraa VOA'dhaaf gabaaseera. Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraan keessatti erga mormiin mootummaa irratti geggeeffamu jalqabame ji'a 4 darbanii as namoonni 516 ajjeefamuu isaanii dhaabbanni as Yuunaayitid Steet keessatti maandeffatee fi waa'ee mirga namoomaa hordofuu ibsee jira. Jaarmiyaan dhaabbata odeeffannoo sochii mirga namoomaa jedhamu wixata kaleessaa akka ibsetti kanneen du'an keessaa 70 ijoolleewwan. Akka gareen kun dabalee jedhetti mormichaan wal qabatee namoonni amma ammaatti hidhamanii 19,200 yommuu ta'an isaan keessaa 687 barattoota. Mormiin Iraan keessatti gaggeessamaa jiru kun kan jalqabe walakkeessa ji'a fulbaanaa keessa shamarreen waggaa 22 fi Maahisaa Amiinii jedhamtu seera uffannaa biyyattii hin kabajne jedhamte erga poolisootaan qabamtee hidhamtee booda mana hidhaa keessatti du'uu ishee hordofuudhaan akka ta'e ni beekama. Dilbata dheengaddaa hidhattoonni mana hidhaa kan mootummaa Meeksikoo irratti haleellaa raawwataniin lakkoofsi namoottan du'anii 17 ga'uu isaa hanga'oonni mootummaa biyyattii beeksisanii jiru. Mana hidhaa daangaa kutaa Teeksaasii magaalaa El Paasootti dhiyaatee jiruu fi Siwudaad Hu'aareezi jedhamee beekamu irratti haleellaa raawwate kanaan waardiyyoonni mana hidhichaa 10 ajjeefamuu isaanii ministeerri nageenyaa mootummaa Meeksikoo Rooza Ayiseelaa Roodirigeez ibsanii jiru. Namoonni mana hidhichaa irratti haleellaa raawwatan konkolaataa waraanaa kan rasaasa
isaan hin rukutamne fayyadamuudhaan akka ta'e kan ibsan Rodriguez tarkaanfii kanaan hidhamtoonni 25 mana hidhaatii miliquu akka danda'an himaniiru. Hidhamtoonni miliqan kun miseensota garee yakka raawwattootaa Mexikilees Gang jedhamee beekamuu fi garee baala sammuu namaa adoochuu daldalu Kabrookaa jedhamee beekamu wajjiniin kan hidhata qabu akka ta'e hanga'oonni Meeksikoo beeksisaniiru. Ji'a gayyaa darbe keessa mana hidhaa kana keessatti okkorri ka'e mana hidhichaatii alatti babal'ate namoonni 11 du'uun isaanii gabaasameera. Hanga'oonni mootummaa Yuukireen qibxata har'aa akka jedhanitti misaa'iloonni waraana Raashaa irraa dhukaasamanii baha kutaa Dooniski keessatti magaala Diruuzii Kivaakaa kaaba lixa Kirkeevii fi kibba baha Dimpiroopeetirooviisk irratti haleellaa raawwatanii jiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskii wixata galgala ergaa suur-sagaleedhaan dabarsaniin Raashaan diroonota yookaan xiyyaarota nammalee Iraan keessatti hojjetaman fayyadamuudhaan haleellaa itti fufiinsa qabu raawwachuudhaaf akka qophoofte mootummaan isaanii odeeffannoo argachuu isaa beeksisanii turan. Dirooniin Raashaa Iraan keessatti hojjetaman kun 80 isaanii rukutamanii akka kufan kan ibsan Zelenskiin humni ittisa haleellaa samiirraa kan biyya isaanii tarkaanfii fudhatee fi galateeffatanii jiru. Sanbata dheengaddaa waraanni Yuukireen haleellaa misaa'iloo magaalaa Maakiviikaa irratti raawwateen loltoonni C63 du'uu isaanii Raashaan wixata kaleessaa beeksistee jirti. Ministeerri ittisaa mootummaa Raashaa akka jedhetti Yuukireen misaa'ilota Yuunaayitid Isteetsi irraa argatte 6 dhukaaste 4 isaanii magaalaa Maakiviikaa kan rukutan yommuu ta'u 2 immoo qolatamaniiru. Haleellaa misaa'ilaa kanaan konkolaattonni waraana Raashaa 10 barbadaa'uu isaanii ajajni waraana mootummaa Yuukireen mirkaneesseera. Dhumarrattis sirni awwaalchaa taphataa kubbaa miilaa beekamaa biyya Biraaziil kan Peelee guyyaa har'aa bakka dhaloota isaa magaalaa Saantoos keessatti raawwatamee jira. Wixata kaleessaa irraa kaasee deeggartoonni isaa istaadiyoomii inni garee Saantoosii fi irratti taphachaa ture Viillaa Beelmiiroo keessatti argamuudhaan nagaa isaanii isa dhumaa itti dhaamaa turan. Namni maqaa dhalootaa Edison Arantes Donaasisimento jedhamuu fi maqaa Peelee jedhamuun addunyaa maratti beekamu umurii isaa waggaa 82ffaa isaa irratti dhibee kaanseriitiin kamisa dheengaddaa du'aan boqochuun isaa ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii. yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuubii irratti akkasumas immoo karaa marsarii TV afaan Oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha.